بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته warri alaa nu dhaggeeffachaa jirtanis masjiida kana keessa waliin jirrus ta'ee qilleensarraa nu daawwachaa jirtan hundi keessanuu ramadaan mubaarak isiniin jenna. Warra baranaa kan bara hedduu rabbi nu haa taasisu. Obboleeyyan keenya kan bara dabre wajjin soomanne kaarra addunyaa irra hin jirre tokko lama miti hedduudha. Kaanni boqote kaanni baqate kafayyaa dhabee rakkachaa jirus hedduudha, kawaa dhabee rakkachaa jirus hedduudha. Nuti immoo nagaya nutti hee fayyaa fi nagayaan ramadaanaan nu ga'uun ni'imaa rabbii keenyaarraa taakkaan guddooti. Rabbii ramadaana kana nagayaan ittiin nu ga'eef galanni haa ga'u jechaa isa faarfachaa isaaf galata galfachaa inshaallahu ta'aalaa dhaamsa gaggabaabaa ramadaana wajjin wal qabatu waan takka takka kan waliidhaaf nu tahan. Obboleessa kiyya obboleettii tiyya rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aalaa quraana isaa keessatti la in shakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna adhaabii lashadiid nuun jaa. Yoo waan isinii godhan na galatoonfattan isiniif hin dabala, yoo na kafartan ammoo isinirraa hin kafala jechuusaati. Qixaanni rabbii kan ni'imaa rabbiin nuu kanirra nu dhufu yoo rabbii keenya galatoonfachuu baanne akkaan guddaadha. Kanaaf rabbii keenya galatoonfachuun akkuma inni quraana keessan nuun jiru wa in ta'udduu ni'matallaahi laa tuhsuuhaa. Godhiin ani isinii godhe hedduudha. Yoo ni lakkoofneettan fixuu hin dandeessanii ja rabbiin. Namni rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa fayyaa sii kannee nagee sii kannee waan ittiin jiraattu si badhaasee nageenya si badhaasee ramadaanaan sigee rabbii kee faarfadhuun siin jaa ammumarraa rabbii keenyaa faarfannu alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Akka waliigalaatti uummanni muslimaa martinuu ramadaana baatii khayrii, baatii barakaa, baatii namni hundi keessa wal jaalatu, baatii ulaan jannataatti banamtu, baatii ulaan ibiddaatti cufamtuu fi gurguddaan shaytaanaa keessatti hidhamu, baatii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gabrootaan isaa hedduu ibiddarraa itti bilisa baasu ga'uu keessaniif irra deebi'ee baga gammaddan isiniin jechaa akka addaatti immoo gandi keenya gandi gaara kana gubbaa jiraattan gammachuu lamaan gammaduu qabdanarra. Gammachuun duraa baatii ramadaanaa nagaan rabbiin ittiin isin gahuun gammachuudha. Tan lamadaati iddoo jireenyaaf isin jiraattanitti masjidni kana fakkaatu isiniif ijaarame masjida nurraa fagaate jettanii salaata rabbii irraa fagaachuun isin irraa haftee mana keessanii gabbaatanii bakka itti ibaadaa godhatan bakka itti salaatan argachuu keessaniin talammaffaa gammaduu qabdanii baga rabbiin lachuutiinuu isin gammachiisee isiniin jechuun barbaada. Kanatti aansuudhaan baatiin ramadaanaa baatii akkaan khayrii qabduu fi baatii milkiidhaati. Baatii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akka badhaasaatti akka kennaatti ummata Muhammadiif kenneedha. Baatii isii keessa halkan tokko kabaatii kumarra caalu jiruudha. Halkan leelatul qadrii kajaniin baatii tana keessa khayrii dalaguun waajibaa fi sunnaan dhaabbachuun hanga rabbi namaa laaffisetti hamtuu irraa fagaachuun hanga rabbiin namaa laaffise khayrii hojjechuun akkaan barbaachisaadha. Carraa jireenyaa eega rabbiin nuu kennee carraa nageenyaa cinaan nu badhaasee ibaadaa isaa godhachuu nuu laaffise ibaadaan rabbii keenyaa waajibaa sunnaan nu biratti laaffachuun qabdu jabeessinee ittiin dhaabbachuun waajibaata rabbii keenyaa waa hunda caalaa eeggachuun sunnaa dabalachuun baatii tana keessa akkaan barbaachisaadha. Baatiin tun baatii raahaadha, baatii gammachuudha, baatii namni kuma fedhe raahaa godhee jiraatu namni hedduun akkasi beekama. Osoo akkas hin taane baatiin tun baatii raahaa qalbiidhaati. Baatii keessatti daldalata warri beeku akkaan daldalatuudha. Baatiin baatii daldalaati, baatii tirfiidhaati. Baatii daldalli isii keessa daldalan akkaan tirfii qabuudha. Baatii tana guyyaa soomanaan jiraachisuun halkan isii dhaabbataan jiraachisuun salawaataas haa ta'u salaata jabeessuun zikriidhaan quraanaan baatii tana jiraachisuun akkaan barbaachisaadha. Baatiin baatii raahaati jennee halkan kaatiraa bullee guyyaa waajiba rabbii dhiifnee rafnu osoo hin taane baatii akkanumatti eenye halkan maalaa yaanii haasa'uudhaan dabarsinu osoo hin taane baatii quraanaan dabarsuu qabnu, baatii zikriidhaan dabarsuu qabnu, baatii yeroo isii daqiiqaa takkallee osoo bilaashi firraan gubne khayrii keessatti dalagachuudhaan dabarsuu qabnuudha. Kanaaf ani isinis martifachuu nu feesisa. Akkaan martoo jabeeffannee halkan isaa ibaadaan jiraachisuu fi guyyaa soomanaan jiraachisuu irratti bololuu qabna.
obboleessa kiyya obboleettii tiyya insha Allahu ta'ala galgala irraa eegalee salaanni taraawihaa ni eegalama. Salaata taraawihaa jechuun salaata haragalfii jechuun ka keessatti hafuura baafachaa suuta salaatan. Salaata walitti dheereessanii masjida irraa itti wal baqachiisan osoo hin taane salaata amrii walirra laaffisanii kara masjidaa wal harkisanii akka dandeemutti waliin salaatanidha. Salaata taraawihaa jechuun salaata keessatti hafuura walii kutan osoo hin taane salaata keessatti hafuura wal baafachiisan jechuudha. Baatiin tun baatii namni hunduu saammachuu qabuu fi ibaadatti akkaan jabaachuu qabu waan ta'eef inni daddabaalleen akka dadhabbii isaatti, inni jaarsaalleen akka jaarsummaa isaatti, isiin dubartii akka dubartummaa isiitti osoo amriin irratti hin jabeeffamne, osoo salaanilleen ittiin dheereeffamne akkuma isaanii malutti, akkuma isaanii dandeemutti akka jabeenya fedhiitti osoo hin taane akka laafina isaanii wajjin salaatteeni baatii laafaa fi jabaa waliin gaggeessuu qabanidha. Ibaadaarra wal jabeessanii waliin halkan isii jiraachisuu qabanidha. Kanaaf insha Allahu ta'ala yoo rabbiin keenya nuu laaffise salaanni taraawihaa ararraa ni eegala. Masjida irraa wal baqachiisuu fi amrii walii jabeessinee salaata wal dadhabsiisuu osoo hin taane akka namni asii salaatu danda'utti salaanneen insha Allahu ta'ala gara fuulduraatti ramadaana kana ka wajjin goolabnu ta'a. Masjidni kun masjida laafintiiti malee masjida amrii walirra jabeessanii salaata irraa ittiin wal baqachiisanii miti. Nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi yassiruu walaa tu'assiruu bashiruu walaa tunafiruu. Amrii walirra laafisaa walitti hin jabeessinaa. Wal deeyisaa malee waliin fageessinaa. Wal gammachiisaa malee waliin gaddisiisinaa nuun jenna. Hadiisa keessan nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi gaafa gurbaa muwaazii salaata na dheereyse jee dhufeetti himatu sababaa muwaaz salaata dheereysuutiif jecha masjida irraa hafuu mudadde jee gaafatti himatu aturiidu an takuuna fattaanan fattaanaa jeniin muwaazin sabwate nama fitinaa nama fitinu ta'uu feeta nama rakkataa nama rakkisu ta'uu feeta nama cinqu ta'uu feeta ibaadaa rabbii irraa nama baqachiisuu feeta jeniin nabiin keenya aaranii hedduu lolaniin إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف تكون كيسن وقانا من صلاة فليس قباب صلاتان فإن فيهم الضعيف والكبير والصغير وذا الحاجة أمة خيسن من قدو دبات جرى خفنشان قبتشون دنديني أمة خيسن مهاجمات جرى خاسترون دنديني أمة خيس دبرتي ألفا قبدو جرى تدابتشون دنديني جولتي تقو جرى تترون دنديني إسان كانون ديبدو بيادتني أمري الرلا في سورة قبدن ملي itti dheereessitanii ibaadaa irraa baqachiisuun abadan hin ta'u tun fitinaadha wal fitinuudha hin ta'u jeniin nabiin aaranii lolan jechuu salawaatu rabbi wasalaamu alayhi. Baatii ramadaanaa ta'a namni keenya baatii ibaadaadhaati hundi keenya akkasuma beekna. Baatii ibaadaadhaati hoggaa jan juuzaan salaatuu aadaa godhatee salaata isaa irra du'aayin isaa dheerattee waan barate guutuu kitaaba tokko guutuu uummata irra gaffituutu jira. Duraan dursa du'aayin qunuutaa tan taraawwiha booda dhaabbatanii eega salaata fitan booda godhan nabirraan sabanne tana waliin hubachuun barbaachisaadha. Waan nabirraan sabatee miti salawaatu rabbi wasalaamu alayhi. Haa isinii galuurraan deebi'a. Du'aa'iin qunuutaa tan salaata booda godhamtu san nabii keenya irraan sabanne. Umar faatu dalage dalagaa Umar faadha. Isaan booda Abdullah ibn Umar faat dalage. Malee dalagaa nabiitii miti. Nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi waggaa wanti takka takka dhufte wantoota akka kusuufaa nawaazila wantootni garagaraa gaafa dhufan godhaa turan garuu salaata taraawwii keessa godhuun isaan irraan sabanne waan gaariidhaanuma jiraattu jechuuf godhamaa jirti malee ammoo akka ulamaa'onni jaanitti gabaabbachuudha qabdi qadirii suuratul inshiqaaq hanga daqiiqaa lamaa caalaa turuu hin qabdu waanjuu lafa kaayan ara namni booyee ittiin wal boochisuudhaaf du'aa isaan godha daqiiqaa 30-40 godha hanga namni duuba jiru kun dhaabbachuu dadhabee qooqifatutti hanga namni duuba jiru kun dhaabbachuu dadhabee wallattaa'ee kufutti du'aa'ii walitti dhaabanii itti fufuutu jira. Wanni akkasii hundiin jirtu ibaadaan laafintiidha malee walirra jabeessuun diin keenya laafintiin dhufe malee walirra jajjabeessuudhaan hin dhufne. Walirra jabeessuun hin barbaachisu. Nabiin keenya namaan salaatan gabaabsaa janii فإذا صلى أحدكم وحده فليخفف يوم خبا صلاة أفلي سجن فإن صلى وحده فليصلي كيف شاء يوم خبا تين صلاة نكفيتني ديريسا صلاة جن أمتها نقبا صلاة نمور راقباب سجن ورنا من صلاة كتابة كنا بربادة دادو بسا التباريح في صلاة التراويح كتاب نخون أكا مرتيساد أكا من ودين صلاة كقبنو أكا من نمان صلاة كقبنو أكا من خبا صلاة كقبنو وهم داون برسيسا دعائين قنوتا تن تراويح بودا قرم تسن نبي الراسبت شودبو كتابة كنا خيساني أركتن وان انجرين أمتا متا غرقل تجرتن وان انجرين أمتا عبادة ربكتشيسو جرتن
waan nabi irraa hin taphatiniin dheereessitanii salaata caalaa waajiba firra gootanii ummata ittiin salaata dhorkaa jirtan warri imaama taatanii namaan salaattan hadaraa rabbiyoonni isiniin jennu salaata yeroo kophaa ta'een salaatan akka feetanii salaata gaafa masjida guutuun salaatan masjida guutuu kana keessa dadhabaa jira dubartii ulfa garaa qabduu jira ijoollee daa'immanii jira manguddoo dhaabbachuu hin dandeenye jira nama hedduutu jira ati dargaggummaa ta'eetiif humna qabaattee dheereessuu barbaadde isaan hin dandeenye halkan kun guutuun taraawwiidha qargodhuu dhiisi hoggaa ummanni salaatee beekoo ta'uu feete dheereeffadhu kophaa ta'e waan ajaa'iba sitti ta'uu namni yoo kophaa salaatu salaata gabaabsee salaata yoo namaan salaatu hin dheereessi maa barbaachise kun yoo dhuguma sodaa rabbiitiif taate hoggaa kophaa ta'eetii maan dheereessine nabiin gaafa kophaa isaanii salaatan kasaabotaif duuba guban qabne ka isaan itti hidhatanii duubaan salaatan baqaraa fixanii aala imraan fixanii nisaa fixuu turan kophaa isaanii itti dheereessanii kabiin fedhanii salaatuu turan garuu gaafa namaan wajjin jiraa baran salaatuma san ol dhiisan ummata irratti dirqama godhamuun ooltu janii nabiin gaafa garii salaataniin dheereessa jeeni addeetiin eegalee jen salawaatu rabbii wasalaamu alayhi bu'a daa'immanii gaafaaniif duuba dhagee itti dheerachuun oolu yookaan ulakki qalbiin haadhaa daa'imman kana boo'insa daa'immanii kanaan qalbiin haadhaa rakkachuun ooltu jee salaata san gabaabsee akka inni adderraa if duuba gaddeebi'ee xumuraa jen akkana ta'uu qaba kanaaf inshaallah nuti akka masjida kanaatti inshaallah yoo rabbiin keenya nu laaffise safaa tokko tokkoon salaanna sumuun osoo hin taane juuzaa osoo hin taane cinaa juuzaatiin salaanna cinaa juuzaatiin salaanna akka namaa laafuuf jennee namni keenya hedduun gimba nyaata guyyaa dalagaa oolan halkan dhaabbachuu hin danda'u kaan qotee bulaadha namni keenya guyyaa akaafaa oolan halkan dhaabbachuu hin danda'u kaan daldalaadha guyyaa dukkaana keessa dhaabbachaa oolan halkan dhaabbachuu hin danda'u kaan shufeera guyyaa kursii irra taa'aa oolan halkan dhaabbachuu hin danda'u ummata ifiifuu mashakkaan jiruudha mashakkaa goote kana salaatatti dheereessanii salaataan mashakkaa kaayuun hin barbaachisu laa yukallifu llaahu nafsan illaa wus'ahaa fattaqullaaha mastata'tum rabbiin akkas jedha dandeeytii ol lubbuu takka illee hin dirqu jedha rabbiin namni akka dandee salaatuu qaba malee akka imaamni dandee salaatuu hin qabu akka ifii dandeenitti akka ummanni dandee'utti ummataan salaatuudha malee akka ifii dandeenitti ummataan salaatuun sirrii miti nuti yoo dheereeffachuu barbaanne halkan dheeraadhaa baanee dheereeffachuu dandeenya ammoo ka ummataan salaannu affallee isuun gabaabsuun akkaan barbaachisaadha kanaaf inshaallahu ta'ala yoo rabbiin keenya fedhe darsii kana maa ta'uuf kitaabni kun tarii jiraachuu dhabuu mala galgala asrii waan salaata taraawiyaatii wajjin wal qabatu mata dureelee kitaabni kun qabu tartiibaan keenya inshaallahu ta'ala warra nu bira jiranis ta'ee ka fagoo jiran waan kitaaba kanarra jiru kabarsiifnu ta'a asumaan nu dhagayachuu barbaanneeti kitaabni kun akkaan ikhlaasa nama barsiisa booyanii wal boochisuu riyaa irraa akka taatellee dubbata kitaabni kun salaata taraawwiyaa keessa namni booya takkaa nabiin keenya sagalee ol fudhatanii booyaniin beekan janii akka namni dhaga'u takkaa booyaniin beekan yoo imimmaanuma buusuu taate malee hig janii booyuu sagalee ol fuudhanii bara hedduu waan harkaa turre keessaa namni gaafa imaamni booyuu warri duuba jirullee ni booyan yaa rabbii kiyya akkam na goota jee ka booyinsa keessa wallaalee afaan oromoo dabruufaa jira siigaltee kanaaf sadarkaa sanii wal ga'uun hin barbaachisu amrii walirra laaffisanii booyinsi yoo nama qabellee dooyfatanii salaftoota keessaa warra osoo ummata keessa taa'u imimmaan irraa buunaan niin dulloome ijji kanuma imimmaan na yaafti janii imimmaan akkana firraa ganiitu jira ijji jaarsaa akkanumatti imimmaan yaafti janii gaafa immoo sagaleen xiqqoo harkaa baate jechuudha kaan diima faanna jiraa qofaa tokkoon na qabe janii ummata biraa kaanichi deemanii boonii deebi'an innaa booyinsa isaanii dooyfachuu keessa keenyaarra nama boochisuudhaaf jecha ija salaata keessatti ummanni isa duubaanii booya dubartiin ni boochi booyinsi ummataa kun maal godha akka inni du'aa hin dhaafne isa godha itti fufee jechuu kana akka nama shakkaa wal kaa'u jirra ibaadaan teenya gaafa ikhlaasa dhabdee riyaa keessa galte ibaadaan sanuun kee balamtu nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi masiihu dajjaal irra na harkaaf ibaadaa godhuu tana nurraa sodaatan wanniin akkaan ummata kiyya irraa sodaadhu saabota waa'ee masiihu dajjaal haasawanii ol sodaachisu jiranii dhufeeti isin masiihu dajjaal sodaattanii haasoytanii mijanin awwaaniin masiihu dajjaal irra isin irraa sodaadhuun qaba janiin maali jennaan riyaa'a haana harkaniif khayrii dalaguu durri namni ibiddi isaan qabsiifamtuu nama sadii tokko haafiza quraanaati tokko karaa rabbii keessa qabsaa'ee shahiid tokko abbaa qabeenyaa ka qabeenya isaa yeroo hundaa'u kannatu jara kana sadeeniin ibiddi qabsiifamti jahannam jechuu maaliif jennaan dalagaa isaanii keessan harkaan dhufti inni karaa rabbii keessa shahiidelleen goota hanaan janii jee qabsaa'ee shahiide inni quraana haffazee ganda salaachisulleen ganda qaraa'isulleen akkaan quraana beekaa hanaan janii jeeti
quraana afalisan keeysatti riyaa na harkaa fidate akkasumatti inni waa kannatulleen arjaadhaa naan jedhanii jee kannate addunyaarra siin jaanii jiranii deema ibidda geeysaa jee faswiba alaa wajhii ilannar hattaa ulqiya fiihaa akkasi fuulaan lafarra harkisaa geeysanii ibidda darban dalagaan namaa gaafa riyaa fidatte qeebaltiin qabduun baanan na harkaan keeysa dhufnaan baddi arra salaata raawwii keeysa na harkaatu baay'ata way abalu du'aa'ii numa beeka inni aanu salaachisuu jenna isaa du'aa'ii likki beeka hanganumaa gammachiisaaf duuban deebi'u way abalu sagalee numa tola janiini ganaa walit dhaabee quraana ummata irraa gadi hin du'ee gara dhaabbate akkana mashakkaa ol kaa'u jirti baniin aadam akki kun hin barbaachisu ikhlaasni ibaadaa keeysa jiraachuu qaba tawaaduuyni jiraachuu qaba ifgaqqabuun jiraachuu qabdi walit dheereysanii ibaadaan duwidee ol kutanii masjida irraa ol baqachiisuun hafuu qabdi qunuuta yoo godhame daqiiqaa lama bira kutuun qabu du'aayin qunuuta salaanni yoo ummanni dandeessumuudhaan salaachisuun juuzaan salaachisuun umaa miti garuu fedhii ummata nama duuba jiru kana gaafachuun barbaachisaadha aboo juuzaan salaananii dandeeysanii jedhanii gaafachuun barbaachisaa isiinuu sunnaadhaa yoo barbaadan bakka fedhan haa dhaqanii yoo fedhan haa hafanii jedhanii ummata akkana gaara dhiibuun hin barbaachisu masjida biraa dhaqanii haa qaban moo warra humna qabu malee humna hin qabne salaata hadiisu jechuu jira warra jajjabaa malee manguddoon salaata hadiiftu jechuu jira ijoolleen hadiiftu jechuu jira haajaa qabu hadiisu jechuu jira isaan kanaafuu maaltu yaadame masjida biraa qabanii katti salaatan ati humna qabdaa dheereysitee inni humna hin qabne galee mana salaata hin barbaachisu kun namni gaafa imaama ta'e ummataaf yaadu qaba ummanni kiyya juuzaan salaatuu ni dandeenye du'aa'ii dheertuu sanoo ni dandeenye janii itti yaaduun barbaachisaadha imaamu ammaffaan hayyoonni islaamaa gurguddaan salaftoonni dura dabran numaa du'aa'ii qunuutaa 15 boodaa malee 15 duraa hin jirtuu jennu 15 duraarra 15 boodaa keeysa jirtii jansanummaanu ammoo yoo godhamtellee umaan qabdu gabaabbachuu qabdi jechuurra walii galan kanaaf ummata mudhiin kutinaa namni galee du'aa'ii akka fedhetti haa godhatu du'aa'ii way imaama qofarra kaayyate ummanniifis du'aa'ii bira jira bar ni beekanii mi galanii isaan isaa godhatanii ka beekanitti haajaa isaanii ta'e isaanii dhaabbatutti salaata keeysatti du'aa'ii gootee fi rabbi irraa fuudhuu fi osoo hin taane isaan gattaanii rabbi irraa fudhatanii takka haajaa isaanii waan isaanii dhaabbatuu san jawaami'ul kalimii jira du'aa'ii akka walaloot tolchanii akka walaloot booda isii wal fakkeeysanii sajii godhanii akkana dhaga godhaa bulan tanan hin jirtu shari'aa teenya keeysa du'aa'ii hadiisaa fi quraanaan sabatte gabaabsanii daqiiqaa lama waan hin caalle godhuun barbaachisaadha اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل دعائنا كنات جوامع الكلم جنين دعائي قباب دو جتشوت يدو كيس ولي قبطو يا رب الدنيا رغاري نوخن نيچون غاري الدنيا غوتو ولي قبطو آخرت اللي غاري نوخن نيچون غاري الدنيا غوتو تاخرا غوتو ولي قبطو عذاب جلانو باس ينان نفنه غاري ناخرا جنت هاي نفنه أكثر نمني خرجوا كومله يا ربي جنة سخرن هورلين سخرن جنة خيسا بشانسي سخرن ديمسي سخرن فرشوسي سخرن آنانسي سخرن قادسي سخرن مخزي ما لك نيچو ما برباچيس جنة سخرن نان دمته جنة خيسا هورلين انجرت جنة خيسا لگين اداد جرا لگين خيسا خاخلتي غرغرا جرا جنة خيسا تنا سخرن سن سخرن دوباسا ما برباچيس دعاء اندري سورهن ibidda irraa maganfanna summii isiirraa oowwa isiirraa maal isiirraa maa barbaachise kun ibidda irraa maganfanna naan dhumte waan ibidda keessa jiru sichuma keessa dhumte akkanatti ummata mudhii kutu jirra mudhii wal kuturraa gabaabbannu ibaadaa irraa wal baqachiisu haadiifnu jecha nabiin keenya muwaaziin jaansan haa yaadannu aturiidu an takuuna fattaanaan saboo ati nama fatanuu ta'uu feeta ja'aniin nabiin aaranii lolan jechuu wani laaftuun nabiin aarsitu arroosoo jiraate imaamota keenya guutuu nabii ni lolan maa ummata ibaadaa irraa baqachiiftan jeen ni lolaan maa du'aa ummata dheereessitanii ummata ibaadaa irraa urkitan jeeni kanaaf insha allahu ta'ala hawaasni keenya nuti isin beekuu qofa osoo hin taane isiniif beeyna ibaadaa dhiisuun qabdan ibaadaa godhachuu qabdan nu dheeratti ammoo yettanii ibaadaa irraa baqachuu qabdan kaleessoo masjiidni nurraa gaffagaateettan irra isin bira jiraa usuriin qabdan ibaadaa jabeessuu qabdan khalaqa keessa jirtaniis warri amriin isin jajjabaatte dhuftanii salaatu dandeeysan as gubbaadha ammoo masjiida wallaa keeysan jirutti salaatu qabdan isiniif jaarame bifa saniin insha allahu ta'ala waliin ibaadaa teenyatti buufnee ramadaana keenya xumuranna isiniin janna galatooma ulfaadhaa kana caalaa isinirran turru irra deebinee